Mi'arrammoo walitti dhufeenya parastaamoolii yeroo ulfaa liqimsuu fi dhibee ootizimii ilaalla. Akkuma beektan egaa yeroo darbee guyyaa lama dura jechuudha. Yeroo ulfaa haati ulfaa tokko parastaamoolii yoo liqimsite daa'imni ishee dhibee ootizimii godhataa jedhee ture pirezidaantiin Doonaald Tiraamp. Yeroo ulfaa parastaamoolii fudhachuun akka daa'imni dhibee ootizimii godhatan taasisa waan ta'eef dubartoonni ulfaa akka hin fudhannee jedhee akkasumatti akka waajjii wayii dabarsee ture. Yoo kun dhugumaa moo ragaa akkamii qaba kan jedhu waliin haa ilaallu. Tiraamp egaan inni wanta kana jedhe xiqqoo infoormeeshinii wayii argateeti. Infoormeeshiniin sunis dhaabbata US Food and Drug Administration jedhamu yookaan FDA jedhamu ragaan xinnoon tokko akka agarsiistutti yeroo ulfaa parastaamoolii baay'isanii liqimsuun ammaa liqimsuun carraa daa'imni dhibee ootizimii godhachuu xiqqoo ni dabala. Kanneen kana ni dabala kan jedhu infoormeeshinii qaba waan ta'eef ogeeyyiin fayyaa parastaamoolii baay'istanii ajajuu irraa of qusadhaa yookaan hir'isaa yeroo ulfaa kan jedhu barreessee ture. Wanta kana yookaan parastaamoolii yeroo ulfaa baay'isanii fayyadamuun carraa dhibee kanaa godhachuu warra parastaamoolii hin fayyadamne yookaan liqimsinerra xiqqoo dabaluu mala waan ta'eef ija shakkiin ilaala waan ta'eef ogeeyyiin fayyaa parastaamoolii yeroo ulfaa baay'isanii ajajinaa kan jedhu dubbatee ture jechuudha FDA. Tiraamp immoo osuma kana fudhateetu yeroo ulfaa parastaamoolii liqimsuun ootizimii fidanii mala fakkaayee dubbate jechuudha. Kanaaf gonkumaa kan liqimsineree dubbate. Kun egaa akkas dubbachuu waan salphaa miti rakkoo baay'ee qabatee dhufachuudha. Haa ta'u malee dhaabbanni hedduun kan dhimmi kun ilaallatu immoo dhaabbanni hedduun kan dhimmi kun ilaallatu kanneen akka American Academy of Pediatrics, American College of Obstetrics and Gynecology akkasumas dhaabbanni qorannoo dhibee ootizimii irratti hojjetu kan biyya UK'tti argamu. Gonkuma kun ragaa saayinsawaa kan hin taanedha. Parastaamooliin over the counter drug jechuun qoricha eessaa bitamee liqimfamu akkasumas kan haadha irrattis ta'e daa'ima irratti rakkoo fayyaa tokko hin qabnedha. Haadholiin yeroo ulfaas ta'e daa'imman doozii sirrii ta'e fudhannaan parastaamooliin rakkoo akkasii hin fiduu jedhanii mormaa turan jechuudha. Sooshaal miidiyaa adda addaa post godhanii. Akkasumas wanta kan akkasuma salphisanii dubbachuu parastaamoolii yeroo ulfaa liqimsuun ootizimii fidanii dubbachuu rakkoo adda addaa qaba. Dhibeen kun yookaan ootizimiin ka'umsi isaa walxaxaadha. Dhibee ka'umsi isaa akkas walxaxaa ta'eef deebii salphaa waan tokko qofa wal qabsiisu kun gaarii miti. Akkasumas maatiin daa'ima ootizimii qabanii akka isaan of ceephaan yookaan ofitti aaran taasisa waan ta'eef wanti kun baay'ee hamaadha jedhanii dubbataa turan jechuudha dhaabbanni kunneen. Fakkeenyaaf kun amma American Academy of Pediatricsiitu maxxanse. Acetaminophen is safe for children and pregnant mothers when taken as directed. It's a common medication used to treat pain and reduce fevers. There is no link to acetaminophen and increased autism rates. American College of Obstetrics and Gynecology akkasuma. There is no link between acetaminophen use during pregnancy and autism in children. High quality study yookaan researchiin waggaa 20 ol dikeedii 2 ol gaggeeffame parastaamoolii fi parastaamoolii yeroo ulfaa liqimsuuf dhibeen autismii gonkuma waliin qabatu waan ta'eef wanti kun gonkuma sirrii miti jedhanii morman jechuudha. Kanaaf egaan gammaatti kan saayinsiin deeggaru yeroo ulfaa ootizimii yeroo ulfaa parastaamoolii liqimsuun ootizimii hin fidu kan jedhudha. Rileeshin akkasii hin qabu kan jedhudha. Kanaaf isa kana fudhachuu wayya jechuudha gammaatti. Galatoomaa turtii gaarii.